yoo yaaka hune nagaa faraarri waaqayyo siniif haa baay'ee tokko jirtu nagaa keessanii ani jira nagaa kooti galata waaqayyo viidiyoo irraa kana jechuudha akkattan isinii waraabaa jiru na laalaa dhugaa dubbachuudha ala baheen jechuudha fooqiin gubbaa jiraan fooqii gubbaa aduu isaatii jecha ilaa manni keessi hin qorraa miti akkaataa malee qorraanii garuu allimmoo jechuudha aduu isaatiif jecha ijji koo lafa laaluu dadhabee dhugaa rabbi garuu fooqii gubbaa jiraanii fooqii tokkichi banaadha jechuudha lafa laaluun dadhabeenii wayne kabdalkin dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaataadha jechuudha. Ammallee jikoo walii kan jiru jechuudha. Baay'ee tokko ajira iddoo kun. Jalli immoo baay'ee tokko qorraadha. Egaa akkam jirtu nagaa keessan nagaa kooti dhugaa dubbachuudhaaf fayyaadhaa jirtu uummata koo isiniin jechuun jaalladha. Mee warri mana kanaaf haaraa subscribe gochuun na jajjabeessaa. Wayne ija goorraa. Subscribe gochuun jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo like godhaa comment illee kennaa isiniin jechuun barbaada. Har'a congaraan tokko irratti ka'eera guys dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf. Anoon beeku akkamitti akkasini waraabu. Egaa har'a mee viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Dhugaa rabbiitti seenaa mucaa tokko baay'ee na gaddisiiste jechuudha. Biyya Duubaay keessa kan ishee jiraachaa jirtu. Mucaan kun agartanitu yoo ta'e jechuudha. Ganni TikTok ganni irratti ganniin gadhiifteetiin turte jechuudha. Mucaan kun baay'ee waan dhukkubsattuu fi biyya Duubaay keessatti hojjechaa turte jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf sa'aatii kanatti immoo baay'ee dhukkubsachaa turte jechuudha. Mucaan kun dhibee onneetiin qabamteetiin jechuudha. Dhibee onneetiin qabamuun baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee ulfaataadha dhibee onnee akka dhibee kulaalitii minaamin illee miti jechuudha. Dhibee kulaalitii fa'aa osoo ta'e kulaalitii yoo dhukkubsate tokko jijjiirrataa yoo waaqayyo carraa jiraachuu kee bal'aa qabdaa jechuudha. Garuu dhibeen onnee kun baay'ee ulfaataa jechuudha. Baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Innaa mucaan kun amma Duubaay keessatti baay'ee dhukkubsachaa turte yeroo darbee sooreen faallee ijoollee baay'ee ishee bukkeetti argamaniitiin akka gargaarsa isheedhaaf godhamuuf gaafatanii turanii garuu gargaarsi gaafatame suni humnaa ol ta'ee jechuudha. Akkuma birrii Saawudii birrii Duubaay diinaara moo duraadha dhayin birrii 100 fi birrii 50 gaafatan jedhanii 100 fi 50 jechuun immoo baxaamee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf kan argamtu ji'atti birrii 100 waan ta'eef kana jechuun fagoo deemaa jechuudha. Naannoo hamma kamii olittidha jechuudha. Innaa mucaa kana amma yeroo darbe gargaarsa kana gaafatanii turanii garuu mucaan kun gargaarsa kana waa hin argannee fi guyyaa kaleessaa immoo mucaa kana maal godhanii hospitaala keessaa baasanii jiru jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'ee gadde'anii. Hospitaala keessaa baasaniitiin jiru maaliif bakka kanaan booda duumti irratti murtaa'ee tumaa jechuudha kan isaan hospitaala keessaa baasan sababni isaa birriin kun argamuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Birriin Duubaay kun birrii 150 jechuun fagoodha 150 isaati birrii 50 sun argachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. 50 argachuun kun biyaansi miindaa yoo namni keessaa baatu baate miindaa waggaa afuriiti jechuudha. Baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf isiniin jedha. Innaa yeroo tokko isiniin jedha dhugaa waaqayyooti. Lafa kanatti hin dhumna hin hojjenna malee maal tokko nu quunnamuuf maal tokko nuuf ta'u waan tokko illee hin beeknu jechuudha. Keessa dabarreemuu fakkeenyaaf ijoollee baay'een gaafa jalqaba mana madaamii galanii maal godhu beektanii bakka humna isaaniillee qusatanii ofiifillee yaadanii bu'anii bahuu ba'aa garaagaraa baatu wantoota ulfaataa fayyadamu jechuudha. Jammara gaafa dhufan sodaarraan kan ka'e sodaa madaamiirraan kan ka'e waa baay'eedha jechuudha kan isaan godhan. Garuu immoo inni dhaqeetiin booda irratti fayyaa keenya irratti rakkoo guddaa fida jechuudha. Amma dhugaa waaqaa mucaan kun kana hundaa saaxilamuu ishee hojiidhuma baay'ina hojiirraan kan ka'e malee rakkoo biraa qabaatteetii miti jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo tokko dhugaa rabbiitti akka malee itti sodaa sanirraa kan kaane akka malee itti yoo of laannes miidhaansaa unumadha jechuudha. Miidhaansaa unumarratti jechuudha boru. Amma dhugaa waaqaa nan nyaadha jettee waggaa meeqa biyya kana keessaa xaartee baate har'a immoo kunoo laala osoo guyyicha hin gahin osoo maatii ishiitti deebitee hin galiini gaafa dhibee akka kanaatiin qabamtu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf amma gaafa jireenyi maatiis akka kaleessaa sun akka hin taane beeka. Isa kaleessa maatiin keessi jaalatanii har'a dhukkubsataa eenyumtuu hin jaalatuuni dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akka kaleessa nama jaalatan sun har'a nama hin jaalatanii maatiin beekamaadha kun eenyumtuu jechuudha. Abbaan feetee sun jaalatuuni. Kanaaf maal isinii jechuun barbaada jeetan dhugaa waaqa baay'ee na gaddisiistee mucaan kun har'a birrii kana dhabuudhaan kan ka'e uummanni Oromoo illee bukkee dhaabbachuudhaan kan ka'e uummanni Itoophiyaa marti too bukkee dhaabbatee እና
yeroo gabaabaa keessatti mucaan fayyuu dandeesse jechuudha. Garuu dhugaa rabbii har'aa nama sagalee ishiidhaaf ta'uu dhabdee homaadhaaf namichaan kun bakka yoo waaqayyoomti keessa goree waaqayyoomti dhugaa dubbachuudhaaf innumti harka isaa ishiidhaaf diriirse malee carraan jiraachuu ishee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Sababni isaayyuu dhukkuba onnee jechuun namoota baay'ee isaan beekan dhugaa dubbachuudhaaf dhukkuba onnee himatanii otoo waggaa tokko waggaa lamaan guutiin kan lubbuu isaanii dachee kanarraa dhabamuu danuu isaanii beekan jechuudha. Kanaaf dhukkuba onnee jechuun baay'ee ulfaataadha. Akka dhukkuba isa kaaniitiin miti dhukkubni onnee baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqayyooti baay'ee. Innaa malaan isiniin jechuu barbaade walumaa galatti dhugaa waaqayyooti. Waaqayyo ammallee lubbuu shifaa dhaabbatu dhugaa rabbii hamma kana xaarte osoo daa'ima tokko hin godhatin osoo jireenya tokko hin jiraatin nan jiraadha boru jettee naa darbaa laati boru jettee jireenya ishii kana muluu gola ormaatti fixxee har'ammoo gaafa carraa ishii kana ta'uu baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyoomti qofti dhugaa dubbachuudhaaf waaqumti qofti ishiin gatiin dhugaa waaqana baay'ee na gaddisiiste jechuudha. Waaqumti inni waaqarraati ishiin gatiin malee waan hin jedhullee hin qabu. Innaa adaraa keessan ijoolleen keenya mochuudha warri yeroo jalqabaa dhuftanii sodaa keessa baatanii asitti bu'aa bayii hedduu baatanii amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf anumti jalqaba kan dhufe jechuudha. Gaazii sun hin beektu qodaa gaazii sun osoo gaaziin itti naqamiinu gaazii qodaan gaazii sun akkaataa malee ulfaataani anumti mataa kootiin isa fuudhee fooqii kana baasaan ture jechuudha. Keessa darbee kan inni itti warra ollaa kanaallee jechuudha fuudhanii baasaanii ture jechuudha. Dhaqee narratti effektii uumaa ture jechuudha. Yeroo darbe baay'ee na dhukkubaa ture jechuudha. Garuu ergan isa baasu nan dideenii ergan isa dideete jechuudha. Dhugaa waaqayyo hamma tokko fayyaa kootii gooftaa galanii haa ga'u isiniin jedha. Inna sodaarraan kan ka'e bakka wanta dhiirru baachuu sodaatan baannaanii nuti jechuudha. Kanammoo gochuu hin qabnu bakka jireenyi biyya lafaa kun yoo nuti dursa ofiif kennine malee eenyumtu nuuf yaaduu hin danda'u. Kanaaf maal gochuu qabna ofii keenyaaf dursa bakka ofiif laachuu nurra jiraataa jechuudha. Dirqama bakka ofiif laachuu qabna jechuudha. Ani ofii kootii yoon falmadhe malee eenyumtu naaf falmuu hin danda'u. Eenyumtu ati kana rakkatteetta kana gooteetta naan jechuu hin danda'u jechuudha. Har'a inni na ergate har'a ati gobuusiin ati maaliidha fakkeenyaaf amma gaafa nuti hojii akkaataa malee isaanii hojjennu nu jaju. Garuu dhugaa rabbi isinii jedhaanii yoo nuti dhukkubsannee galagalanii nu ilaalan jechuudha. Garuu isinii galee mucaan nama biyya akkasitti nuti fayyaa dhufteeni har'as keenyaan dhukkubsatteeni har'amee namni madaamii ishee maal taate isheen jettiini dhugaa isinti fakkaataan tokko yoo ta'e malee jechuudha. Kanaafuu isaan warri har'a nu wanni jedhanii gaafa nuti hojii isaanii seenaan isaanii bareechinee isaanii hojjennu kana ati gobusi ati maalidha nuun jedhan dhugaa waaqa guyyaa tokko nuti ciimnaan jechuudha. Nyaara isaanii butaniitiin ooluu jechuudha. Kanaafuu waan hunduma dursa maal gochuu qabna ofiif bakka laachuu nurra jiraataa jechuudha. Ofiif bakka laannaanii of kabajnaanii bakka jireenya har'aa miti ani kanan jiraadhu jireenya boruuti walee isinii galee jireenya koo inni ani har'a xaaru kun boru gaafa dadhabee fakkanti boqochuufidha malee har'a tattaafadhee maal jedhee boru kan dhukkubsadhuuf miti jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna dursa gaafa dhufnu wantoota ba'aa gurguddaa ta'an wantoota qaama keenya irratti infekshinii garaagaraa fiduu danda'anii fayyadamuu dhiisuudha jechuudha. Hin danda'u bakka kan dhiirri baatu dhiirri haa baatuuni kan dhiirri hojjetus dhiirri haa hojjetuuni malee dirqama sodaashitiif jedhee kan dhiirri hojjetuu fi kan dhiirri baatu baachuun nurra hin jiraatu jechuudha. Ijoolleen keenyi kana cimsaatiin beekaa isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi mucoon kun amma sadarkaa kanarra ga'uun ishee har'a xaartee ittiin hojjettee wanti milkaa'uu dhabuu ishee sababa maalirraan kan ka'edha. Osoo kaleessa iddoo ofiif laatteetti ta'e osoo kaleessa wanti kun boru na dhiba jettee yaaddeetti ta'e mucoon kun har'a kanan taatuun turte jechuudha. Kanaaf waan hundumaa dursaa wanta goonu duratti itti yaaduun nurra jiraataa jechuudha. Itti yaaduu qabnaan isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana akka tarsiirii waraabaa yeroo jechuudha. Baay'ee tokko garaan nyaatte mucoon kun eeggadda kan isheen hospitaala galteetu birrii hamma kanaa gaafatanii jechuudha. Guyyaa kaleessaa immoo hospitaala keessaa baasaniitu hin jiru jechuudha. Sababii maaliirraani sababii birriin kun dhabamuurraan kan ka'e egaa kan mucoon kun amma gara manaatti deebitee gara biyyaa haa galtu jedhanii yaadaa jiranii. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf osoo biyya galtee charchii keessa ni mucoon fayyitiin waaqayyo waaqa araaraati waan ta'eef fayyuu ni dandeessini jechuudha. Garuu immoo tokko yoo amantiin akkas ta'ee ganamoonni keenya waadanuutti hiikkachuu danda'a malee dhugaa dubbachuudhaaf qaxxitaan uummatoo gara waldaa araaraa
እና ፋሚሊ አሞ ijikos xiqqoo walii kachaa jira garuu walii kachaa jiru amma yugaati isatti siqeen ila saayikilii gubbataa isinii waraabaa jira jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaada gaame viidiyoo kana yoo isinitti tole laayik godhaa akkasuma immoo warri mala kanaaf haaraan taate sabskiraayib godhaa viidiyoo narraa deemaa jiru bakka dhugaa dubbachuudhaaf yuutuubii jechuun na jibbisiisaa jira jechuudha. Isuma dhugaa isiniin jedha na jibbisiisaa jiraan jechuudha. Dhugaa ana akka duraa miti amma na argaartu waan ta'eef viidiyoo saala gaariin hojjechaa jiru akka feeteen hojjechaa jira jechuudha. Waan dhuma keessatti immoo waaqayyoon naa kadhadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa haadharaa keessanii yaa obboloota koo dhugaa rabbi biyya kana keessatti nuti eenyumayyuu qabnu walii keenya malee unuma kan bakka rakkoottis wal waammatu bakka dhiphinaattis kan wal waammatu bakka gidiraattis kan wal waammatu waliif jirra jabaadhu kan waliin jedhu unu qofaadha nama biraa miti. Maaliif jennaani golaadha keenyaaf gola abbaa keenyaa jirru rakkina garaa keenya keessaa baafnee isaanitti himachuu hin dandeenyu. Dhibee fi dhiphina garaa keenya keessaatti ofuma keenya nyaanne yookaan immoo akka hiriyootuma keenyatti dubbatan malee eenyumattu himachuu hin dandeenyu. Kanaaf immoo nuti rakkina mataa keenyaa eenyu waluma walii keenyatti manna. Kanaaf waaqayyoon naa kadhadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo maal isiniin jechuun barbaada seetan walii keessanillee jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa isiniin jechuun barbaada. Addunyaan kunis sobdii jireenya addunyaa kana fokkistuudha dhugaa dubbachuudhaaf yoo iddoo jirrutti fi haala jirru keessatti jabaannee waaqa keenya yaadannee waaqa keenya galateeffannee malee dhugaa dubbachuuf jireenya addunyaa kana jireenya sobaa taateetti bakka wanta amma mul'atanii amma badu jechuudha. Fakkeenyaaf bokkaan tokko akka malee yoo duumessaa dhufe akkasumatti roobaa hafaa miti yeroo suniif dididi jedhee roobeetiin saniin booda hin badaa jechuudha. Kanaaf jireenya addunyaa kana akka kanaa taateetti jechuudha. Wanta amma mul'atte amma badduudha waan ta'eef jireenya jiraannu keessatti immoo inni guddaan maal gochuu qabna waan hundumarra duukaa bu'uu dhiisnee yaa akkuma jirutti jiraate waan hundumtuu nu barbaachisa. Sooshaal miidiyaan kunis nu barbaachisa. Yaa obsaatii ammaa kanatti namni sooshaal miidiyaa kana malee adeemuu hin danda'u waan ta'eef jireenya ilma namaa dhugaa dubbachuudhaaf akka haati fakkeenya amma dubartiin tokko gaafa deessu handhuurri daa'imni handhuura haadha qabatee jiru akka kana bakka jireenyi ilma namaa hundumtuu sooshaal miidiyaa faana wal qabatee jira jechuudha. Garuu immoo nu sooshaal miidiyaa faanas yeroo hunduma saatii keenya ganamas galgala saatii keenya yeroo marayyuu sooshaal miidiyaa irra tarreen gochuu dhiifne fakkeenya saatii 24 keessaa saatii tokko yoo baay'ate saatii tokko bakka saatii walakkaa yoo uumaa keenyaaf kennee isa nu uume yoo galateeffanne waan hundumarratti yoo isa kadhanne waaqayyoo waan hundumaaf karaa qaba jechuudha. Haalaa fi dhiphina keessa jirru keessaas nu baasuu hin danda'a. Kanaafiyyuu obboloonni koo haala hunduma keessa teessanii abdiillee kutattanii jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo jabaadhaa waaqayyoon walii keenyaaf haa kadhannu isiniin jechuun barbaada. Sababii baay'ina cubbuurraan kan ka'e kun dhugaa dubbachuudhaaf nullee milkaa'uu dadhabuun keenyi waa hedduutu jira egaa gola namoota keessa waa baay'eetu jira. Kun immoo sababii cubbuurraan kan ka'edha jechuudha. Kanaafiyyuu maal isiniin jechuun barbaada walumaa galatti jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana gubbaa kana dhiqaree dhufee waraabaa isinii jira waan ta'eef isiniin jaalladhaa lafa nagaa